warreen Hamster Combat irratti wanni mini game lammaffaa erga mini game eegale kun kaisa lammaffaati warri furtuu jalqabaa hin fudhatiin warri furtuu jalqabaa isin dabare lammaffaa karaa kanaan fudhattanii jechuudha. Achirra dhuftanii mini game irratti okay erga jettanii akkanatti isinii ba'a diimaa isaa xarafa sanii ol baastan arungaadheef duuba deebistan diimaa ol baaftan ammallee salfii tokkorra galchitan akkuma viidiyoo kanarratti argitan furtuudhaaf karaa bantanii as dhiyeessitan furtuu ammaasiif booda deebiftanii jechuudha. Diimaa jalarra ture kana gara oliitti ol baaftan furtuu lammaffaa as deebiftaniiti. Egaa furtuu as deebistanii diimaa kana haareetti ol baaftanii arungaadhee sarara takkarra ture kana oduu guututti as hin finne as dhiyeessitan diimaa gubbarraa dheeraa kana gaffootan akkanatti karaa kanaan furtuu gara alaatitti baaftan karaa kanaan viidiyoo kanarratti akkuma laaltanitti solve godhatanii wanta gootan furtuu fudhachuu dandeessanii karaan furtuu ittiin fudhatan isa kana warri furtuu guyyaa lammaffaa hin fudhatin fudhadhaa furtuu guyyaa jalqabaa warri hin fudhatin ammoo yuutuubii irratti isiniif maxxansee jira achi jala seenuudhaan laalladhaadha galatooma ulfaadhaa yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib laayikii fi sheer godhaa.